caba miidiyaadhaan dhufe miidiyaadhaan fayyina. Daba miidiyaadhaan dhufe miidiyaadhaan diriirfanna. Shaggar TV sagalee haqaa. Tokkummaa yaa ilmaanii Oromoo tokkummaanii humna tokkummaa. Maqaan kiyya Gammadaa Bantiin jedhama. Jiraataa magaalaa Baatuuti. Yeroo ammaa kana ololli jibbii fi maqaballeessiin hooggansa Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru kun eessaa madda maalirraa ka'e jennee yoo ilaallu amala finxaleessummaa irraa kan maddudha. Kun jibba finxaleeyyiin qaban irraa kan maddudha. Finxaleeyyiin kun maaliif jibban jennee yoo ilaallu warra jarraa hedduuf olaantummaa bare sabab sablammootaa fi walqixxummaa ummatatti warra hin amanne waan ta'eef yeroo amma kana mootummaan sabdaneessummaa walqixxummaa sabab sablammootaa eegaa waan jiruufi kun isaaniif dhukkubbii guddaadha jechaadha. Akka tasaa hooggansi amma fuuldura jiru Oromoo waan ta'eef jibba Oromoo irraa qaban kana ammoo karaan itti ibsatan keessaa tokko kanamaa jechaadha. Kanaaf inni kun baay'ee waan nama dinquu miti jechaadha. Falli waan kanaa maal ta'uu qabaa jennee yoo ilaalle fala gara falaatti yoo deemne jechaadha. Mootummaan haala amma jammare mootummaan badhaadhinaa haala amma jammareen mirga sabab sablammootaa hunda bifa walqixaan eegaa kan jiru. Ammas gaafii saboota sablammootaa kan Oromoo qofaa miti gaafii ummanni Oromoos qabu gaafii sabni biraas qabu walqixa ilaalee bifuma amma deemaaru kanaan yoo deemedha finxaleeyyiin kun iddoo dhabuu jechaadha. Akka Oromootti maaltu nurraa eegama yoo jenne Oromoon wal qoqqooduu hin qabu. Hayyoonni Oromoo, beektonni Oromoo, qabsaa'onni Oromoo tokkummaa isaanii cimsachuudhaaf gara araara dhugaa ta'etti mootummaan araara waamee jira. Warra walii hin galle hundumaa walii galteedhaaf araara waamee jira. Kanaaf isa kana araara dhugaa ta'e araara hundi Oromoo tokkummaan dhaabachuu danda'u tokkummaa uummata Oromoo cimsuudhaaf jechaadha. Kan Oromoo irratti gaggeeffamu kan dhabamuu danda'u bifa kanaanii ta'a jechaadha. Tokkummaa yaa ilmaanii Oromoo tokkummaa. Maqaan koo Taaddasaa Saafoon jedhama. Jiraataa magaalaa Baatuuti. Amma yeroo kanaatitti finxaleeyyiin ololaaf jibbiinsaa garaagaraatti hooggansa Oromoo irratti adeemsisaa jiranii tokkoffaa sababni maaliif kan jedhu tokkoffaa jibbansa bu'uura uummata kanaa fi hooggansa Oromoo irratti qabanii fi tokko lammaffaa immoo saamicha uummata Oromoo irratti hanga hadhaatitti geggeessaa turan san waan dhabaniif sadaffaa immoo bu'uurumarraa uummanni Oromoo ol jedhee akka hin deemne waan barbaadaniif amma yeroo kanaatitti uummanni Oromoo hooggansa kiyyaan bulaara jedhee gaafa ol jedhee deemu akka ol jedhee hin deemne gochuu fi kanaaf uummata Oromoo irraa maaltu eegama? Tokkoffaa tokkummaa isaa cimsu. Tokkummaa isaa attamitti cima kan jedhuuf immoo wal qoqqooddii karaa adda addaatiin sunis jaarmiyaalee Oromoo keessatti tokkummaa uumamuu qaba. Maqaa Oromootiin qabsoomanii daggala keessa jiran kunniin kanneeniif waamichi akka godhame kana yaada keessa galfame haaluma waamichi godhame amma yeroo gabaabaa keessa akka araarri bu'u gochuu sadaffaa immoo tokkummaa fi jaalala sabaaf sablammootaa amma yeroo kanatti uummata Oromootiif daran barbaachisaa waan ta'e kana cimsuudha jedheettiin. Tokkummaa yaa ilmaanii Oromoo tokkummaa. Eshi maqaan koo Kadiir Tibbeessoo Badhaasoo jedhama. Jiraataa bulchiinsa magaalaa Baatuuti. Oromoon akka Oromootitti ofiiyyuu saba biraatii miti Oromooyyuu bulchuu hin danda'u ilaalcha jedhu san namoota keessa kaa'anii jiru. Isa san dhugoomsuuf olola san dhara dhugaa fakkeessuuf deemaa jiru. Isa kanaaf wanni deemfamaa jiru. Isa kanneen eentu deemsifaa jira yoo jenne finxaaleeyyiidha. Warroota daangaa dhaabbatan. Olola isaan oofaa jiran san olola sobaa ta'uu hubachiisuu danda'uu qabna. Miidiyaa keenya qabnu hunda fayyadamuu qabna. Saba keenya awweer gochuu danda'uu qabna yookaan hubachiisuu danda'uu qabna. Warroonni biyya bulchaa jiran hundumtu isaaniitu garkuteennaan deemuu danda'uu qabu. Gara sabaatitti bu'anillee saballee hubachiisuu danda'uu qabu waan jedhu san tokko kana. Lammaffaa jibbansi isaan nurraa qaban sun saba Oromoo bulchuu hin danda'u waan jedhu san bulchinee agarsiisuuf nu hundi keenyaayyuu tokko ta'uu danda'uu qabna. Yoo tokko hin taane saree wanyaattu bineensa walirraan dhoorgitu akkuma Oromoon jettu sani inni sun qaala'ee dubbanee jira finxaaleeyyii biroo Oromoo irratti kakaasee jira. Isa saniif
mootummaan naannoo Oromiyaa kabajamoo caffee fuuldura dhaabbatanii araara warroota obboleewwan isaanii bosona jiranii fi as keessa jiran wali araaramuu qabna waan jedhe san garaan afaan dhugoomsee itti deemuu danda'u qabaa waan jedhu sana. Tokkummaa yaa ilmaanii Oromoo tokkummaa. Okay, maqaan koo Barsiisaa Bantii Baatii jedhama. Jiraataa bulchiinsa magaalaa Baatuuti. Haala amma adeemsifamu kanarratti fiinxaaleeyyiin hooggansa Oromoo akka inni milkoofnee fi akka inni lafa hin qabanne ololaa fi jibbansa dhaddaa odeessuudhaan maqaballeessii olaantummaa ofii bichaa qe'ee fi biyya keenyarra calaqqisiisanii itti deemuu barbaadu. Inni kun ammoo kan dhugaa irraa fagaate dhara dhugaa irraa fagaate ta'uu isaa ibsaa. Uummanni Oromoo isa kana kutuudhaaf tokkummaa ofii cibsatee araara karaa keessaatiif karaa alaatiin walitti deemaa kana dafee saffisaan galmaan ga'atee waljibbansa olola oofuu irra wal ijaaree dharaa fi maqaballeessii odeeffamu kana dafee gabaabsee kuteet yaada isaa san gara misoomaatti jijjiiree adeemsa isaa milkeeffachuuf maqaa wal balleessuu caalaa wal ijaaree misooma qe'ee ofiitii biyya ofii saffisiisee nagaa tasgabbaa biyya ofiitii buusee itti deemuu qaba jechuudha. Tokkummaa yaa ilmaanii Oromoo tokkummaa. Shaggar gadufanii yaa karaa naannatu damamaadho shaggar gadufanii yaa karaa naannatu yoomaan argaan kiyyaaf kee abjuu naannatu damamaadho yoomaan argaan kiyyaaf kee abjuu naannatu amboo gubbaan iftaa qabsaa faanusi damamaadho gudar gubbaan iftaa qabsaa faanusi afuura kee na beekootu siisiifisi damamaadho afuura kee na beekootu siisiifisi. Abootee dagam jarrofumaa wallab abootee dagam jarrofumaa wallab salaalee ba'u malee baranaa salaalee ba'u malee yawaan nana jeesi bakkuma garaa gogu malee salaaleetti galanii shukutii malee maali daatanii gadhee waan ofiitu gubanii ka'ee dhaabuqiisanii salaalee ba'u malee baranaa salaalee ba'u malee yawaan nana jeesi bakkuma garaa gogu malee salaaleetti galanii shimala malee maal qabaatanii gadhee waan ofiitu gubanii ka'ee dhaabuqiisanii otu koololaatu siinaa fagaattee jirta biyyarmaa waan ofiitu fagoonarraa hiixatte maal waan ofiitu nageenya keenya dhibee yaada'ee yaa koololumtu xiyyaa onneen cinqamte raafii koololaatu shaggar gidduu tasba'ii kottume yaa waan ofiitu birbeensa goororratti otu koololaatu dallaa qabsii buburraaqlee dallaa yaa koololumtu kaa'ee abbaa keenyatti. Facaaftee nyuukottee galchite damamaadho sanyii facaaftee nyuukottee galchite maaliif tafuufi lakkuu lakkuu kennite damamaadho maaliif tafuufi lakkuu lakkuu kennite laalcha bileetoo sibiila nyaachiisanii damamaadho laalaa raddaatoo ririima nyaachiisanii daftee dhuftuu kophaatti na doorsiisanii damamaadho nanna qabduu kophaatti na dhaannatanii. Abootee dagam jarrofumaa wallab abootee dagam jarrofumaa wallab salaalee ba'u malee baranaa salaalee ba'u malee yawaan nana jeesi bakkuma garaa gogu malee salaaleetti galanii shukutii malee maali daatanii gadhee waan ofiitu gubanii ka'ee dhaabuqiisanii salaalee ba'u malee baranaa salaalee ba'u malee yawaan nana jeesi bakkuma garaa gogu malee salaaleetti galanii shimala malee maal qabaatanii gadhee waan ofiitu gubanii ka'ee dhaabuqiisanii
kootu koololaatu siinaa fagaate jirta biyyarmaayaa on ofiitu fagoonarraa hidhatte maalu waan ofiitu nageenya keenya dhibee yaada'ee yaa koololumtu tiyyaa onneen cinqamte lafti koololaatu